Manni maree carraa hojii uumuu naannoo Oromiyaa raawwii hojii bara darbee fi karoora baranaa irratti Adaamaatti mari'ate. Karoora mana marichaa kan dhiyeessan Daayirektarri Eejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalota Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii bara darbee dargaggoota miiliyoona tokkoof carraa hojii uumuuf karoorfame dargaggoonni 900 fi 80 hojiitti galaniiru jedhan. Leenjiin dandeettii isaanii cimsuu kennameeraaf albuudaa fi qonna irratti hirmaachuunis bu'aa argachaa jiru jedhan. Qabeenya lafa duwwaa seeraan ala qabamee tarkaanfiin irra fudhatamee deebi'aatiin ture walumatti barabaranaa bichaa gara hektaara 50,000 wayii gara imaataatti dhufee hojii dhabdootaaf akka taru kan godhame jechuudha. Laftiin kun baay'een isaa wanni adda isa godhu lafa investimentii otoo hin taane lafa investimentii hin jedhamee tirfii qabame lafa tirfii qabamee abbaan qabeenyaa qotachaatiin bahe yookaan dhimma biraatiif oolfachaa kireeffachaa bahe laftiin akkanaati jechuudha. Albuuda cilee kan yaayyoo jira kan dedoo jira isas qabsoodhaan erga geggeeffamee booda sadarkaa naannootti sadarkaa godinaatti akka hojii dhabaatti darbu godhamee jira. Godina lamaan irrattu kan biraallee aanaalee baay'ee irra jira bifuma wal fakkaatuun kan raawwatame ta'uu isaati. Carraa hojii bal'inaan uumuu dhabuu fi qindoominni dhibuun immoo hanqina mul'ate. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaan waggoottan lamaan darban hojii dhabaa hojiitti galchuuf hojii hojjetameen milkaa'inni argameera jedhan. Haa ta'uti aadaan hojii dargaggootaa immoo waan xiyyeeffannaa olaanaa barbaadu jedhan. Namni hojiitti galee hundi hojiin jaallatu hojii jibba jechuudhaaf miti. Hojii tuffata baay'eensaa dargaggeessi Oromiyaa keessa jiru kan nuti amma agarre miliyoonuma 2.2 hojiitti gale kana keessaa kan hojii tuffatu baay'eedha. Kun dhokachuu danda'uun irra hin jira. Namni hojii tuffatu maal hojjetee of geeddaruu danda'a? Mootummaan carraa uuma malee welfare miti maalii miti ofitti fuudhee jireenya isaa guutuu jiraachisuu hin danda'u. Carraa xinnaa uuma. Carraa xinnaa uumamtuuf sanatti of gargaareeti of jijjiiruudha kan irra jiraatu. Mas rakkoo hojii dhabdummaa furuun hangafa waa hundaati. Hooggansis hundaa ol xiyyeeffannee kennee fi hojjechuu qabaadhaaman. Rakkoon hojii dhabaa hojii hangafa biyya kam keessattiyyuu keessumaayyuu biyyoota guddataa jiran keessatti chaalenjii guddaadha. Nuuf chaalenjii guddaadha. Dhamaatii baay'ee qaba. Yeroo hundaa maaneejmentii xiyyeeffannaa hooggansaa barbaada waan ta'eef hooggansi keenya kana ilaalee amma rincicuu fi amma qabbanaa'uu jiru kana keessaa ba'ee wannoo addaatiin humna haaraadhaan onnee addaatiin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon nageenyaa dinagdeen ala furamuu hin danda'u. Kanaaf dinagdee bu'uura cimaa irratti ijaaruuf xiyyeeffannaa yaa kenninuus dhaamaniiru. Hamma fedhe hojii nageenyaadhaaf attention yoolaan karaa fullaa ta'een hiikuu hin dandeenyu hamma jijjiirama dinagdee irratti guddina irratti misooma irratti nuti hin fidnetti. Kanaaf iyyuu akkuma qonna irratti xiyyeeffannee hojjennu godin magaalli akkuma tajaajila adda addaa irratti bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffannee hojjennu hojii dhabaa irratti carraa hojii uumuun sana maaneej godhuun ganamaa galgala hojii isa guddaa isa hangafaati jennee hojjechuun barbaachisaadha. Namaaf miti kan nuti hojii uumaa jirru namaaf qofa miti development. Manni maree kun barana dargaggoota miiliyoona 1,100 carraa hojii uumuuf karoorfateera. Leenjii garaagaraa kennuu qindoomina seektaraa fi walitti hidhamiinsa gabaa cimaa uumuun birrii biiliyoona 9 qusannaan walitti qabu birrii biiliyoona 3 fi miiliyoona 200 immoo liqaan kennuuf karoorfateera. Miseensonni mana marichaas milkaa'ina karoorichaaf yaada gumaachaniiru. Dhugaa soodhaaf injifannoon kun waggaa 10 fi 20 yoo akka inni itti fufuu barbaannate hundi keenyayyuu carraa hojii uumuu irratti bobba'uu qabna. Keessa keenyas tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee onnee irraa fudhannee tumsa nama hundaa gaafatee dhimma kanarratti bobba'anii hojjechuu qabna. Qaamoleen milkaa'ina hojii kanaaf gumaachaniifis beekamtiin kennameera. Kennee fi hojjechuu qabaadhaaman. Rakkoon hojii dhabaa hojii hangafa biyya kam keessattiyyuu keessumaayyuu biyyoota guddataa jiran keessatti chaalenjii guddaadha. Nuuf chaalenjii guddaadha. Dhamaatii baay'ee qaba. Yeroo hundaa maaneejmentii xiyyeeffannaa hooggansaa barbaada waan ta'eef hooggansi keenya kana ilaalee amma rincicuu fi amma qabbanaa'uu jiru kana keessaa ba'ee wannoo addaatiin humna haaraadhaan onnee addaatiin hojjechuun
baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon nageenyaa dinagdeen ala furamuu hin danda'u. Kanaaf dinagdee bu'uura cimaa irratti ijaaruuf xiyyeeffannaa yaa kenninuus dhaamaniiru. Hamma fedhe hojii nageenyaadhaaf attention yoolaan karaa fullaa ta'een hiikuu hin dandeenyu hamma jijjiirama dinagdee irratti guddina irratti misooma irratti nuti hin fidnetti. Kanaaf iyyuu akkuma qonna irratti xiyyeeffannee hojjennu godin magaalli akkuma tajaajila adda addaa irratti bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffannee hojjennu hojii dhabaa irratti carraa hojii uumuun sana maaneej godhuun ganamaa galgala hojii isa guddaa isa hangafaati jennee hojjechuun barbaachisaadha. Namaaf miti kan nuti hojii uumaa jirru namaaf qofa miti development. Manni maree kun barana dargaggoota miiliyoona 1,100 carraa hojii uumuuf karoorfateera. Leenjii garaagaraa kennuu, qindoomina seektaraa fi walitti hidhamiinsa gabaa cimaa uumuun birrii biiliyoona 9 qusannaan walitti qabu, birrii biiliyoona 3 fi miiliyoona 200 immoo liqaan kennuuf karoorfateera. Miseensonni mana marichaas milkaa'ina karoorichaaf yaada gumaachaniiru. Dhugaa soodhaaf injifannoon kun waggaa 10f 20f yoo akka inni itti fufu barbaannate hundi keenya iyyuu carraa hojii uumuu irratti bobba'uu qabna. Keessa keenyas tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee onnee irraa fudhannee tumsa nama hundaa gaafatee dhimma kanarratti bobba'anii hojjechuu qabna. Qaamolee milkaa'ina hojii kanaaf gumaachaniifis beekamtiin kennameera. Hojiiwwan tajaajila hawaasaa yuunivarsiitiin Bulee Horaa isaaniif kennaa jirurraa fayyadamoo ta'uu jiraattonni godina Gujii lixaa dhugoomanii jiru. Yuunivarsiitichi gama maraanee jijjiirama fuullaa hawaasa keessatti fiduu fi xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuus dhugoomee jira. Yohaannis Bantiimmoo waan kanarraa fakkaatan sirriitti himamu. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa hojii baruuf barsiisuun cinatti tajaajila hawaasaa isaaniif kennaa jirurraa fayyadamoo ta'uu hawaasni godina Gujii lixaa OBN itti himan. Abashaa kan fudhadhee itti addee mangistii isaan geeffadhee naadhalee amma dhalchiifadhee ka'ee inni sun immoo aanaa isaallee damsa'a qaama isaa keessatti illee damsa'a aanaa isaallee hin dhaggadha tanaan caalchaafadhee. Yuunivarsiitii Bulee Horaa waliin waan hedduu hojjechuu jirra. Tokko mashiinumaan buna dhiquu fi midhaasee ummati tokko asii fayyadamee jira guddina fuula cufayyoo ammoo barsiisuu fi ani dhaqabne yuunivarsiitiin waan sun deemee fuula hojjetanii qorate ka hojjetee jedhe ka hojjetee jiru kan hojjetanii fi akkam akka bu'aa inni argate duriira maal akka fayyam jiru waan kan barsiise gabayaan haabane. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa deeggarsa nuuf ergeen barsiisoti keenya itti dhama'anii nuuf kennaa turan kan duraanii akkasitti itti qophaa'uu qaddanii jedhanii gosa barnootaa irra caalaa turan baay'ee gaariidha. Gaafatama tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa bareeda. Gaafatama tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa barsiisaa Galchuu Jaarsoo tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitichi kennu jireenya hawaasaa giddugala godhachuun ta'uu ibsuun keessumaayyuu sanyii horii filatamaa biyya Neezerlaandii fiduun diqaalomsuun horsiisee bultoonni akka irraa fayyadaman taasisuu lafa manca'ee tajaajilaan ala ta'e irra biqiltuu dhaabuun deebisee akka tajaajilaaf oolu taasisuu oomisha kaasaavaa nyaata namaa fi horiif filatamaa ta'e diillaadhaa fiduun aanaalee adda addaatiif eruu dabalatee yuunivarsiitichi hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira jedhan. Sanyii horii biyya Neezerlaandii fiduudhaan akka naannoo kanatti horiin fooyya'ee dhalatu haala akkasiitiin gara aanaalee shaniitiif kennameera jechuudha. Hojiin kunuunsa naannoo kun waggaa kana amma walumaa galatti haga heektaara 60 kan hojjetameeru. Amma immoo waggaa kana heektaara 80 ga'uuf jechuudha. Maqaa goota bariisoo dukkalee kan bara mootummaa dargii naannichatti ciminaan hojjechaa tureen carraa barnootaa iskoolaarshiippii namoota 12f kennuufis qophiin xumurameera jedhan barsiisaa Galchuun. Sadarkaa pirezidentii itti aanaatti hoogganaan qorannoo fi tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Fufaa Isaayyaas qulqullina barnootaa mirkaneessuuf Yuunivarsiitichi manneen barnootaa godina Gujii lixaa, Gujii fi Boorana keessatti tiitoriyaalii kennaa ture jechuun. Tiitoriyaalii waggaa kanaaf barumsaa 17tiif kennineerra bara 2011tti kan immoo mana barumsaa lamatti daballee warri sun akkuma jirti ta'anii 19tti ol guddisnee kenninaa kan jedhu qabannee jirra. Moodel iskuul kan jedhamu haala bittinnaa ta'een manoota barumsaa hundumaa gargaaruurraa isaaniif tiitoriyaalii akka jirtu ta'ee garuu qulqullina barnootaa immoo keessumaa zoonii kana keessa mana barumsaa 3 irratti fooyyessuudhaaf hojii maatallee qopheeffannee
Gaa'elaanii qopheeffannee haala sanatti adeemaa jirra. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa gama isaaniin bara 2025tti yuunivarsiitiin isaanii giddugala ga'umsa madaallii qorannoo qonnaa albuudaa fi aadaa taasisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhan. Jijjiiramni nuti as keessatti taasifnu kan yuunivarsiitii keessa qofatti hafu osoo hin taane kan gad bahee hawaasa fayyadu, biyya fayyadu akka Afrikaattis ta'e akka addunyaatti yuunivarsiitii dorgomaa ta'e akka inni bahuuf jijjiirama fullaadhaaf hojjenna jennee miirri akkasii hojjetaa keessatti barataa keessatti barsiisaa keessatti hawaasa keessatti uumame kana hubatee hunduu akka gumaachuuf kan taasisaa deemaa jirru jechuudha. Badhaasni abbaa hojii gaarii bara kanaa hagayya 27 akka kennamu koreen dhimma kana qindeessu miidiyaaf ibsa kennee jira. Walitti qabaan koree abbaa hojii gaarii bara kanaa Diyaaqoon Daani'el Kibrat akka himanitti badhaasichi yeroo jaaffaa fi bara kana kennamu namoonni biyya saniitiif hojii gaarii hojjechuun fakkeenya ta'uun beekamtii kan itti argatan dhaloonni immoo hojii gaarii isaanirraa hojjetanirraa kan baratudha jedhan. Namoonni badhaasa kana argatan beekumsa fakkeenyummaa fi gaarummaa qabaniin akkasumas dhiibbaa gochuu fi hojiin isaanii itti fufiinsa qabaachuun madaalamuu kan jedhan Diyaaqoon Daani'el Kibrat kaadhimamtoonni bilbila poostaa imeeliin akkasumas namoota affeeruun eeramuu jedhan. Badhaasni abbaa hojii gaarii kun namoota sadi dameewwan badhaasa 9tti eeraman abbootii seeraa filachuun akkasumas badhaasa addaa nama tokko koreen filachuun kennamas jedhanii jiru. Dameewwan 9 badhaasni abbaa hojii gaarii kennamu kun barumsaan namoota biyya alaa Itoophiyaa fi waan gaarii hojjetan itti gaafatamummaa hojii mootummaa kenneen ga'umsan baan tola ooltota hambaalee aadaa saayinsii daldalaa fi hojii uumuu miidiyaa fi gaazexeessummaa akkasumas ogummaa aartiitiin ta'uu ibsanii jiru. Riippoortar keenya Baataa Fayyisaatiin gabaase.